daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuuni. Guyyaadhaan tanaa oduu gaddaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Maqaa isaa Daani'eel Jootee jechuudhaan kan beekamu kan maqaan dhaloota isaa Hambaa Raggaasaa hiikaa qabu. Guyyaa kaleedhaa eega 7-5 dhukkubsatee booda magaalaa Torontoo kana keessatti addunyaarraa du'aan boqotee jira. Daani'eel Jooteedhaa nama bara 33 dura naannoo Kanaadaa dhufe yeroo ta'u abbaa ilmaan 4ti. Ilmaan isaatis Roobeeraa Jootee, Emily Jootee, Caaltuu Jooteetii fi Daraartuu Jooteeti. Namoota isa beekanii fi hiriyoota isaa maraafuu jajjabina isinii haa kennu jenna. Namoonni guyyaa awwaala isaa dhaquu barbaadanni guyyaan awwaala isaa guyyaa Saatardee dhufu kana ta'a. Bilbila kanaan obbo Taarikuu tokkoon qunnamuu dandeessan. 647-982-9333. Akkasuma obbo Abdul Hamzaa bilbilli isaa 416-22-364 kana qunnamuudhaan oduu barbaachisu mara argachuu dandeessanii nagaan jiraadhaa.